garagaraa hidhachiisanii waggootiif leenjisaa jiran diiguun caasaalee nageenyaa kaanitti galchuuf hojii eegaluu ifatti beeksise. Murteen akka guutuu biyyaatti hojiirra oola jedhame kun naannoo Amaaraatti oduu sobaa faca'een bakka muraasatti danqaa mudachuu mootummaan ibseera. Paartileen mormituu naannicha keessa socho'an kan kanaan dura humnootiin addaa akka diigamaniif gaafachaa turan dabalatee murteen kun yeroo isaa hin eegganne jechuun akka morman ibsaniiru. Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii Aadde Salaamaawit Kaasaa ibsa har'a kennaniin humna addaa naannolee bifa haaraan ijaaruun sababa barbaachiseef akkanaan himu. እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ በብዙ ሀገራዊና ቀጠናዊ ትኩሳቶች ለተከበበ ሀገር biyya akka Itoophiyaa rakkoolee keessaa fi keessaan alaa itti heddumaateef raayyaa ittisaa cimaan alatti biyya cimtuu ijaaruun hin danda'amu. Waraana keenya eenyummaa guutuu kan qabuu fi miira Itoophiyaa guutuu akka gonfatu gochuu akkasumas humna namaan meeshaa waraanaan teeknooloojii fi hamileen cimsuun ajandaa keenya ijoo tahee tureera. Riifoormii kana bu'uura gochuun mootummaan birmadummaa biyyattii eeguuf tattaaffiiwwan hedduu taasisaa tureera. Kunis qorannoo bal'aa irratti hundaa'ee ture gaggeeffamaa kan ture. Qorannoo kana hordofee kallattii mootummaan kaaheen humnoonni addaa naannolee caasaalee garaagaraa keessa akka gurmaa'an hojiin jalqabameera. የክልል ልዩ ኃይሎች በተለያዩ መዋቅሮች እንዲደራጁ የሚያስችላቸው ተግባራዊ እርምጃ መጀመሩ ይታወቃል። Aadde Salaamaawit dabaluun adeemsa deebisanii gurmeessuu kanaan miseensota humna addaa naannolee filannoon 3 kennameera jedhan. በመላ ሀገሪቱ የሚገኘው የልዩ ኃይል በመልሶ ማደራጀት ስራው hojii deebisanii gurmeessuu kanaan humni addaa guutuu biyyattii keessa jiru yeroo hojiin kun hojjetamutti filannoon kennameeraa fi filannoon duraa humni addaa naannoo kamuu keessa jiru utubaa jiraachuu Itoophiyaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa keenyatti makamuudha. Kunis waamicha biyyaa tahuusaa gamanumaan xiyyeeffannoo kennuun barbaada. Filannoon lammeessoo ammoo naannooma jiru sanatti nageenya naannichaa eegsisuun akka danda'amuuf akkasumas carraa jiraattota naannichaa tajaajiluu kan isaaf kennu humna poolisii naannichaa keessa galuudha. Filannoo kanneen alatti ammoo namni jireenya idileetti deebi'uu barbaadu jira taanaan mirgi guutuusaa eegamee fi kan raawwatamu taha. Adeemsi isaan hojii deebisanii gurmeessuuti jedhan kun hidhannoo hiikkachiisuu mitis jedhu. ይሄ መርሃ ግብር ትጥቅን ከማስፈታት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። adeemsi kun hidhannoo hiikkachiisuu wajjin wal hin qabatu. Dhimma kana hidhannoo hiiksisuu wajjin wal qabsiisuuf hawaasa keessatti burjaajii uumuuf yaaliin taasifamu guutummaa guutuutti dogoggora akka ta'e hawaasi hundi hubachuu qaba. Kanaan wal qabatee bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiru jedhaman keessaa tokko kan ta'e magaalaa Waldiyaarraa jiraataan dubbisnee kana nuun jedhani. Bakka tokko ምን ሰሞኛ ምን እንደሆነ እናቅም እንደ nuti dhukaasuma dhageenye maal akka ta'e hin beeknu yommuu gaafannu hidhannoo ni hiikkannuu fi ni hiikkattu kan jedhan gidduutti jedhama. Humni addaa immoo hidhannoo hiikaa kan nuun jedhe hin jiru jedhu. Xiqqoo ishee jidduutti wal dhabdeen uumameera natti fakkaata. Lolli garuu hin turre. Dargaggoonni muraasni gumgumanii daandii cufan jiru turan. Isaan immoo raayyaan ittisa biyyaa mari'achiisee amma walii galanii daandii gadhiisaniiru. እያወያየ ነው አሁን ተስማምቶ ወጥተዋል። Kantiibaan magaalaa Lamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa gama isaaniin humni addaa naannichaa gara kamitti socho'aa akka jiru himuu baatanis sosochiin akka jiru garuu BBCtti himaniiru. ከበፊቱ የተለየ ነገር የለም ምንም የተፈጠረ ነገር የለም በርግጥ ያው ልዩ ኃይሉ waan kanaan duraarraa wanti adda ta'e hin jiru humni addaa kun yemmuu ba'u richiitii dhukaasee deema sun ammoo kan uummata naasisuu hin turre amma uummanni humna addaa kana keessummeessaaf nyaachisaa jira humni addaa kan naannaa Koramii fi biroorraa dhufan Allamaaxaa keessa kan darbaa jirudha kanasuma jirus socho'aa jira ta'us nu biratti rakkoon uumame homtuun jiru hojii hidhataa hiikkachiisuu waliin wal qabatee as sochiin jira ta'us hawaasa biratti humna addaa birattis rakkoon uumame hin jiru. Dhaabbileen adda addaa fi waajjiraaleen mootummaas hojiirra jiru. Naannoo Gobbiyyee nurraa fagoo waan ta'eef dhukaasni achi ture kan jedhu irratti odeeffannoo hin qabu. Bakka keenya wanti jiru hidhattooti paartii Dimookiraatawaa Raayyaa Raayyummaa yookiin immoo Radeeppaa jedhaman kan naannaa keenya keessa socho'aa turan guyyaa har'aa dhukaasa banuu yaalanii turani. Ta'us amma miseensonni hidhattoota kanaa 52 ta'an to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala oolanii jiru. Kanaan achi wanti nu bira jiru humnoonni raayyaa ittisa biyyaa federaalaa fi humni uummataa naannicha nageenyaa fi eegumsa magaalichaa waliin ta'uudhaan kabachiisaa jiru. የከተማውን ሰላምና ደህንነትን እያስከበረ ነው ያለው. Mootummaan naannoo Amaaraa dhimma kana ilaalchisuun ibsa galgala kana baaseen humna addaa naannolee deebisanii gurmeessuun kan naannolee hundatti gaggeeffamaa jiru ta'uusaa ibsuun qaamoleen tokko tokko garuu humna addaa naannoo Amaaraa bittimsuuf yaalii taasifamudha jechuu isaanii dubbatan. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fayyadamuun sanada sobaa qopheessanii fi seeraan ala waldaa raabsitoota simmintoo hundeessan yakka malaammaltummaa cimaan himatamuun adabbiin irratti murtaa'eera. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar dhaddacha gaggeesseen himatamtoota kunneen irratti hidhaa cimaa waggaa 20 hanga hidhaa waggaa 1 walakkaa murteesseera.
biiroo abbaa alangaa waliigalaa oromiyaatti daayirektaroota dhimmoota yakka malaamaltummaa fi dinagdeetti abbaa alangaa naannoo kan ta'an obbo Gizaachoo Daanyee dhimma kanarratti dubbiseen ture. Hojjettoota mootummaa fi namoota dhuunfaa ta'anii waldaa himaataa waldaa raabsaa simintoo miilkii jedhamu magaalaa Duukam ganda kootichaa keessatti qajeelfamoota seeraa cabsuudhaan erga seeraan ala hundeessaniin booda maqaa akkasumas himatamaa tokkoffaa Addisuu Hangaasaa kan jedhamu akka waan obboleessoo kabajamaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ta'etti kan hawaasaaf biratti dhiyaatee wal baraa ture. Himatamtoota 13 irratti himannaan kan bu'uureffame. Himatamtoota kanneen keessaa tokkoffaan himatamaa hojjetaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa kan ta'e Addisuu Hangaasaa kan jedhamu. Lammaffaan immoo himatamaa obboleessa isaa Taaddalaa Hangaasaa kan jedhamuu fi sadaffaan Warquu Caalaa fi himatamtoonni biroos jiru. Isaan irratti kan bu'uureffate yommuu ta'u, bifa waliigalaatiin garuu himatamaa tokkoffaan adabbii hidhaa cimaa waggaa 20 fi qarshii 200,000 kan adabamee fi himatamaa lammaffaan immoo adabbii hidhaa cimaa waggaa 12 fi qarshii 20,000 akkasumas himatamaa sadaffaan taanaan biiroo daldala Oromiyaa kan ta'e jechuudha waggaa 5 fi qarshii 10,000 himatamtoonni biroos waggaa 1 baatii 2 hamma qarshii 3,000 hamma 5,000 kan adabaman tartiibuma saniin adabbiin isaanii guyyaa har'aa darbeera jechuudha mana murtiiti. Mee maqaa Shimallisiif akka abbaa qabeenyummaatti fayyadaman immoo maqaan obboleessa isa jedhuun maqaa fayyadamuu isaaniiti amma kan qabxii ta'eeru. Tokkoffaa yaa himatamaa tokkoffaan kun Addisuu Hangaasaa kan jedhamu obboleessa dheeti namootaan kan wal baraa ture. Hariiroon isaanii obboleessa dheeti malee kallattiidhaan karaa biraatiin wanta dheeti miti. Isaaniif faayidaa argame san akka waan geessutti fayyadamaa ture. Obboleessi kiyya pirezidaantiidha dhimma akkanaa siin raawwachiisan jedhuun namoota irraallee qarshii adda addaa fuudhaa kan ture. Obboleessa akka hin taanes mirkanaa'e biyya akka raawwate saniin adabameera jechuudha. Dhaabbata kana waldaa simintoo milkii kamii amma hin cufame jechuudha moo mootummaatiin fudhatame jechuudha moo maaltu ta'a amma dhaabbatichiin? Dhaabbatichi bu'uura seeraatiin hin hundoofne jalqabumayyuu akkasumas immoo simintoon naannoo kuntaala 8,000 bu'aa yakkaa kan ta'e dhorkamee ture. Innis akka dhaalamuu dhabee waldaa kanas immoo ilaalchisee galmeessa daldalaa irraa akka haqamu hayyamni isaatis lakkoofsitiinitis akka haqamu dhamee murtaa'eera jechuudha. Waldaan kun bara 2013 keessa kan hundeeffama sarraa kaasee rakkoo kan qabudha. Maaliif waldaa himataadha. Waldaa himataa keessatti immoo hojjetaan mootummaa hirmaatus hin danda'u seeratu dhorka. Himatamaan kun immoo obboleessa isaa wajjin ta'eeti abbummaadhaan obboleessi miseensa waldaa kanaa ta'eeti. Himatamaan kun immoo miseensa otoo hin ta'in kan waldaa kana namoota garaagaraa fayyadamee hundeessuudhaan kan seeraan alatti fayyadamaa ture jechuudha. Walumaa galatti naannoo faayidaa miliyoona 29 kan argatee fi gama miidhaatiin immoo naannoo qarshii miliyoona 5 ol mootummaa irratti miidhaa kan qaqqabsiisedha jechuudha. Gama biraatiin immoo himatamaa tokkoffaan yeroo 2010 biiroo bulchiinsaaf nageenyaatti qaxaramus ragaa barnoota sobaa kutaa 10 dhiyeeffate isaanis yaa balleessaa jedhamee adabameera jechuudha. Qondaaltonni mootummaan biroon amma himannaa kana irratti jiranii waldicha hundeessuu keessatti hirmaachuu isaaniidha himanni irratti dhiyaate. Nama fakkeenyaaf himatamaa sadaffaan taanaa hoogganaa biiroo daldala Oromiyaa ture yeroo sanitti dhaabbata Daangootee irraa kallattiidhaan simintoo bituudhaaf xalayaan deeggarsaa ni barbaachisa biiroo daldalaa irraa. Yeroo kanatti xalayaa deeggarsaa kana kallattiidhaan ofii isaatii barreessee mallatteessee himatamaa tokkoffaa kanaaf kennaa ture. Akkasumas haati manaa himatamaa sadaffaa hojjettuu mootummaatii gama biraatiin immoo waldaa himataa kana keessa jirti jechuudha. Yaa hojjettoonni baankiis jiru isaanis haala adda addaa mijeessanii lakkoofsa herreegaa banuu fi keessatti sadarkaa wiirtuu immoo warri waldaa kana seeraan ala ijaaretu jira. Hayyama daldalaa fi tiinis warri seeraan ala kenne isaanumatu himatamee murtiin balleessummaa irratti darbe jechuudha. Olaanaa federaalaatti dhiyaataniiru. Dr. Caalaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa wayita turanitti yakka kana raawwatan jedhamuun mirga himatamuu dhabuu isaanii kan mulqame ta'us yakka kana hin raawwanne jechuun waakkataniiru. Ministeerri kaabinee Yuugaandaa Meerii Kituutu qorqorroo manaa hatuun himatamuun hidhaa seenteetti. Koomishiniin farra malaamaltummaa akka jedhetti qorqorrichi buqqaatota kaaba baha biyyattiitti argamaniif ergamee kan ture ta'us osoo isaan bira hin ga'in ministeeronni adda qoqqooddataniiru. Iskootilaanditti namichi haadha warraasaa ulfa turte hallayyaa meetira 15,000 gadi fagaatu keessatti kuffisee ajjeese hidhaa waggaa 20 adabameera. Dubartiin umurii ganna 31 Fooziyaa Ajaavid lubbuun wayita keessaa ba'aa jirtutti abbaan manaa ishee umurii ganna 29 Kaashir Anwaar akka ishee darbate poolisiitti himtee turte. Humni ittisaa Israa'el bakka gareen hidhataa Filisxeem Hamaas qabatee jiru irratti haleellaa guddaa gaggeesseera. Haleellaan kun Libaanoon irraa rokkeettiiwwan gara Israa'elitti dhukaafamuu hordofee kan gaggeeffame yoo ta'u, tibba kana poolisiin Israa'el masjiida Aqiidaa weeraruu isaa hordofee muddamni uumameera. Manni murtii waraanaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo namoota gurraandhala 2021 keessa ambaasaadara Xaaliyaan ajjeesuun himataman irratti murtee
hidhaa umurii guutuu murteesseera. Ambaasaadar Luukaa Attanaasiyoo konkolaataa UN'n imalaa utoo jiranii gartuu yakkamtootaan ugguramanii namoota 3 ajjeefaman keessaa tokko ture. Odeessanarraaf qabadhe kanuma. Speeliyoolojii jecha kana amma dura dhageessanii beektu? Lakki jechuu keessan oolu. Anillee eenya kanan dhagee. Speeliyoolojiin saayinsii ogummaa holqa qorachuudha. Gosti ogummaa holqa qorachuu fi abuuruu kun biyyoota akka Itoophiyaa keessatti hangas mara kan beekamu miti. Dargaggoon tokko garuu qorachuu, abuuruu fi galmeessuu bira darbee holqi tokkos maqaa isaan moggaafameera. Itoophiyaatti ogeessa holqa qoratu speeliyoolojistii isa jalqabaati kan ofiin jedhu dargaggoo Naasir Ahmadiin wal baraa. Waayila koo Eliyaastu dubbise. Xiqqeenya irraa jalqabee waa'ee naashinaal ji'oogiraafiin jaaladha. Obboleessa kiyya isan irra guddaa tokko ture amma biraa mataa godhuuf inni jiru. Naashinaal ji'oogiraafii kana inni baay'ee hordofaanis daa'imummaa jalqabee isa bira taa'een hordofaa ture. Achi booda gaaf tokko barsiisaan ji'oogiraafii mana barumsa sadarkaa tokkoffaa aanaa Kombolchaa Nikuleef jedhamu gumii aadaa Feebarii keessaan ture. Achi inni fuudhee goda honjii nu geesse. Gaafa daawwannaaf seennu ijoolleen wajjin deemne baay'ee waan sodaataniif ani baay'een sodaanne wooma hurree fakkaatuun irraa ka'e jaalaltii holqaa achirraa jalqabdee na keessatti uumamte. Oromiyaa keessatti iddoo hundatti illee ta'uu baatu holqoonni iddoon ittiin argaman kanneen fakkeenyaaf akka jiyooloojikaalii yoo ilaallu taate keessumattuu Harargee, Lameenii fi Arsii, Baalee kanneen akkanaa kanatti haalli to'umsa isaa fi gaarri isaa laan istoonii waan ta'aniif holqoota mimmiidhagoo kanneen addunyaa kana wajjin wal dorgoman baay'eetu gara sunitti argama. Shawaa kaabaa keessatti holqi Boolee, Wallagga Bahaa keessatti holqi Gadaa Gidillee, ammaas Illoo Baaboritti Soorejii wal qabatee kanneen akkana holqoonni jiran garuu isaan kanneen Oromiyaa biraa keessatti argaman wanti adda godhu isaan fincaawaa wajjin fincaawarraa uumaman jechuudha. Oromiyaan alatti yoo deemtee bakki naannolee Itoophiyaa keessatti deemtee holqoota ilaaltee yookaan qorattee beektaa? Fakkeenyaaf amma naannoo Tigraay kaasuun ni danda'ama. Uumamni haalli to'umsa lafaa naannoo Tigraay keessattuu Antaaloo Laamistoonii waan ta'eef hanga xiqqoo takkaatu achirra naannoo sunitti waan argamu. Keessumattuu naannoo sunitti amantii wajjin wal qabsiisanii bu'uura misoomaallee kan qabu. Fageenyi isaatis yoo kan ilaaltu taate meetira 330 qabu naannoo Tigraayitti ilaaleen ture. Naannoo Amaaraa Dabra Taabooritti kan argaman holqoota hanga tokko yaaleen ture. Naannoo ammaas gara Walaayita Konsoo kanas kanneen kana qorannoodhaafis dhaabbata eegumsa hambaa wajjin isaan kana bakka holqoonitti argaman kana ilaaleen jira. Mee of eeggannoo fa'aa akkamii gochuun barbaachisaati gaafa achi keessa galtu wanti si mudatee jira? Holqi baadiyyaa keessatti argama. Eega baadiyyaa deemtee booda ammas bu'aa bahii gaara keessa haalli mijaa'aan konkolaataan hin jiru. Miilaan sa'aatii 3 hanga sa'aatii 6 deemtee bakka holqaa sun geessa. Fakkeenyaaf amma holqa keessatti bineensonni garaagaraa ni argamu. Kanneen akka boofaa fi jawwee akkasumattis bineensota gurguddoo kanneen akka leencaa fi qeeransii yeroo tokko kan qunnamee jiru. Isa caalaa ammas kan baay'ee nama gaddisiisu uummanni keenya qabeenya isaa barbaadu holqa seenanii yeroo keessatti dhuman baay'een lafeen namootaa baay'een holqa keessatti argama. Dhimma kanarratti kitaaba akka barreessitees dhaga'een jira. Mee waa'ee kitaaba sanaa natti himi. Qabeenyaan lafa jalaa ani qoradhe kana holqoota 321 keessaa kanneen intarnaashinaali keessumattuu qorattoota lammii biyya Faransaay, Ingiliz, Xaaliyaan, Raashiyaa, kanneen Ameerikaa fi Chaayinaa waliin taanee qorannoowwan waggootaan 9 gaggeessaa ture. Namni baratee dhaloota dhufuuf labataaf akka taa'uuf kitaaba mata dureen isaa Caves in Oromiyaa jiru barreesseen fuula 346 kan qabu barana eebbisiiseen jira. Maqaa keetiin holqi wayii moggaafamee jira? Naasiyool Keef kan jedhamuun argee? Sirriidha. Holqi maqaa kiyyaan barraa'ee jira. Holqa Naasiyool jedhama. Oromiyaan holqoota 321 keessaa qabdu holqi miidhagaan akka Afrikaattis kanneen adda isa godhu holqa Naasiyool jedhamu kana. Holqi kun suuraa isaatis arguun danda'a. Holqa ajaa'iboo dinqisiisoo jechuudha holqi kun. Akka tasaa gaafaan aanaa sulbatee holqa qorachuuf dhaqu yoo aanaa keenya keessatti akkuma holqoota biraa miidiyaan arginu sunitti yoo aanaa keenya keessatti holqa miidhagaa tokko kan mul'atu taate maqaa keetiin moggaafna naan jedhanii achumarraa akka tasaa seensisaa baay'ee dhiphoo ta'e holqa tokko gaara jalatti argadhe. Gabaasa keenya xumuraan Zalaalam Taaddasee gabaasa ispoortii isinitti hima.
dorgommiin pirimeer liigii ingilizii bara kana gara xumuraatti dhiyaatee jira. Arsenaal taphoota 29 taphachuun qabxii 72 gabatee pirimeer liigii ingilizii dursaa jira. Maanchister Siitiin taphoota 28 qabxii 64 walitti qabatee jira. Taphni haftee tokko isa hafee jechuudha. Garaagarummaan qabxii Arsenaalii fi Maanchister Siitii gidduu jiru qabxii 8 yoo ta'u, tapha haftee kan mo'atu yoo ta'e Maan Siitiin gara 5tti gadi xiqqaachuu ni danda'a. Arsenaal fuulduratti taphoota jajjabootu isa eeggata. Dilbata dhufullee gara Aanfiilditti imaluun Liverpool waliin kan morkatu ta'a. Ga'umsi Liverpool ammarratti argamu Arsenaaliif kan sodaachisu ta'uu baatus Aanfiild irratti dorgommiin taasisamu garuu kilaba kamiifiyyuu salphaa kan jedhamu miti. Arsenaal walitti aansee erga bara 2009 as tapha dhaqaa galaatiin Liverpooliin mo'atee hin beeku. Bara kana taphni isaan ji'a onkoloolessaa keessa gaggeessan garuu olaantummaa Arsenaal 3-2tiin xumuramuunsaa kan yaadatamudha. Arsenaal Liverpooliin kan injifatu yoo ta'e taphoonni jajjaboon isaa hafan biroon kan Manchester City fi Chelsea waliin taasisudha. Arsenaal yoo xiqqaate City waliin qixa bahee kan injifatu yoo ta'e waggoota 20 booda Michael Arteta jalatti gara shaampiyoonummaatti kan deebi'u ta'a. Dorgommii biraan eegamu hirmaannaa Champions League argachuuf kilaboonni kan taasisaa jiranidha. Newcastle, Manchester United, Tottenham fi Brighton kanneen top 4 yookaan tokko haga 4 keessa galuun xumuruuf tattaafachaa jiranidha. Amma Newcastle taphoota 28 irraa qabxii 53 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Manchester United qabxii wal fakkaataa 53 galchiin caalamee arfaffaa irratti argama. Tottenham garuu tapha caalmaa tokko taphachuun qabxii 50 sadarkaa 5ffaa irratti argama. Brighton taphoota haftee 2 qaba. Isaaniin kan injifatu yoo ta'e Tottenham irraatii sadarkaa